Yesuusin arguudhaaf yaaluu mata dureetiin dubbadhame. Yesuusin arguudhaaf warri barreeffatan yaaluu. Akka yeroo sun keessaa sagalee waa dhaggeeffatan ta'u. Yeroo faarfannoo keessaa garuu Yesuus waaqarraa kan inni dhufee na dhaggeeffadhaan inni dhufee namootatti argamuudhaaf dhufe. Ilaa dhaggeeffadhaan hordofa. Namootatti argamuudhaaf. Maaliif argama gaafa jennu Waaqayyo Abbaaf namoota gidduu riqichi cabe yookiin immoo wal argaan dhibee ture. Yesuus waaqarraa gaafa dhufe maaliif dhufe gaafa jennu namaaf Waaqayyoon walitti agarsiisuu isa duwwaan mootuun taane isaas waaqa ture waan ta'eef Waaqayyoon akka arguuf waaqarraa dhufe. Tokkichi masaa isa waaqarraa dhufe malee namni Waaqayyoon arge hin turre nama caafne qulqulluun na dhaggeeffadhaa. Kanaaf Yesuus waaqarraa gaafa dhufe namoonni isa akka arganiif Yesuusin argan jechuun Waaqayyoon argan jechuudha. Namaaf Waaqayyoon gidduutti inni cabe riqichi inni cabe tokkummaan inni cabe sababii cubbuu sababii addaam fi waanii inni cabe qulqullummaan inni cabe wal argeen akka walitti dhufuuf Yesuus waaqarraa dhufe. Na dhaggeeffadhaa. Kanaaf iddoo kanatti kan nu arginu jiru rakkoo qabu. Badhaadhaadha warra qaraxa fudhaanan gibira fudhaanan hangafaa isa iyyuu badhaadhaadha. Garuu an barbaade gaafa jennu namicha kana yoo isa namoota fayyisaa jiru kana eenyuun Yesuus kun isa qaba. Meettima Yesuusin arguudhaaf iyyaan taa'edhaani. Yesuusin arguuf hin kadhattaa jedhaani. Injilbeeffattaa jedhaani. Tsoomsalootiin qabaattaa jedhaani. Macaafa qulqulluun dubbiftaa jedhaani. Kiyos gaafa jennu dhukkuba isaa dhiisee rakkina isaa dhiisee sanyii Abrahaamii sanyii namaa kanaaf fayyinni ta'uudha. Utuun dhukkubsataa ta'uu baate Yesuus waan kana naas godhe. Dhukkuba isaas achumatti dhiisee gidiraa isaas achumatti dhiisee balbala cufamaas achumatti dhiisee achumatti hundumaa dhiisee tuffatamaadha biyya keessatti nama wajjin nagaa waliin gaafatu isas achumatti dhiisee Yesuusin argu. Namni tokko yoo mata dureen kun galeef nagaa. Namni tokko waan jiru rakkoo jiru hundumaa achitti dhiisee Yesuusin lama yaate Yesuusin bicha yaate. Namoonni baay'ee waldaa keessa gaafa teenyu Yesuus wajjin waliin beekan waldaa wajjin waliin beeku malee. Torbannitti tokko dhufu waan ta'eef dhimma hin qaban. Namoonni baay'ee waldaa keessa kan teenyu miseensa waldaati malee isaa qaama Yesuus miti. Namoonni baay'ee waldaa keessa teenyu waldaa miti. Waldaa jechuun mataa waldaa kiristaanaa eenyudha? Kiristoos. Utuu waldaa taane mataan keenya eenyudha jechuudha? Kiristoos jechuudha. Mataa waldaa kiristaanaa Kiristoos inni jedhamu mataa qaaraa kanaa qorqorroo kanaa hin seeyinaas. Waldaa kiristaanaa jechuun mataa kootu Kiristoos jechuudha. Mataa kun maanni hoogganaa. Mataa kun maanni gaafa eenyu geggeessaa. Mataa kun gaafa eenyu mataa. Namoonni baay'ee waldaa keessa kan teenyu mataan qabnu kanaaf seetanii mataan dhugutti. Namoonni baay'ee waldaa keessa kan teenyu mataan qabnu kanaaf godha kaanseriin mataan waraana. Namoonni baay'ee waldaa keessa kan teenyu mataan qabnu kanaaf dhukkubi siyyummaan mataan waraana. Kan keenya eenyudha waan ta'eef. Mana uraasaati. Kiristoos waluuski isa mataan qabu namni baay'ee mataan qabu. Mataan qabu jechuun hoogganaa qabu jechuudha. Mataan qabu jechuun adaqaan qabu jechuudha. Mataan qabu jechuun isa sabituu qabu jechuudha. Mataan qabu jechuun isa satoatu qabu jechuudha. Inni si to'atu waan hin jirreef garbummaa diinaa jala kolonii jala hin taa'u. Dhukkubi dhufee kolonii qaallichaan kolonii afurii badiisaan kolonii aansi dhaggeeffannu sitti hima mukaa'uun dipireeshinii kolonii ni qaallichaa ni digimtiisi koloneeffatee kolonii jala hin tamaani mataa keetu jiru muusesi kan si bitaa jirutu jiru kan dhaabadhu waan sitti hima galgala kana mataa argattee maata. Inni foonichi deemee jari baatu. Mataa waan hin qabneef dhukkubni waldaatti nama. Waldaan kiristaanaa sagantaa fayyinaan jettu turte utuu mataan jiraate sagantaa guutamuu duwwaa. Mani ma been jedhu. Hinjiru sagantaa fayyina sila namni mana isaatti fayyadu fagaa. Utuu mataan jiraate dhukkubin jiru. Utuu malaagaa dhiyaa. Naannoo mana keeyyummaan hin ga'u, gajajoon hin ga'u, kaansariin hin ga'u, afurii lafa jalaa hin ga'u, afurii bofaa hin ga'u. Amma garuu maaliif sirratti wal qabee gaafa jedhu raasi la dandeera. Nyaanyamni gazaa raasaachin ነው. Keenya dhugus raasaachin ነው. ቤተ ክርስቲያን ራስ ደግሞ ክርስቶስ ነው። የቤተ ክርስቲያን ራስ ማለት ህንፃ አይደለም። የቤተ ክርስቲያን ራስ ማለት አማኝ ነው። ቤተ ክርስቲያን ማለት አማኝ ነው። የቤተ ክርስቲያን ዕቃ አይደለም። ቤተ ክርስቲያን ሙዚቃ መሳሪያ አይደለም። ታዲያ ተበሶ ከነብት ወልዳ ክርስቲያና ጀቹን አመና አመኔ ይከሳምተው ወልዳ ክርስቲያና ጀቹን ክርስቶስ ለለመፋለለተኒ መታም ሳሞ ሄዱ ነጋፈጀኑ ኢየሱስ አሜን። ከናፊ አውረ ቁልቁሉ ባኔ ዱፉረ ቃልቻ ባኔ ወልዳ ዱፍና Macaafni qulqulluun amantoonni hin fayyisu jedha malee dhukkubsatu hin jiru. Mataa waan namneef dhukkubsan fayyisuun nurra ture. Kunis ni gale. Baaduu gaafaa gaassoodha qabaa kan jedhaa. Macaafni qulqulluun amantoonni afaan haaraa haasawedha. Beekamni dubbatu jedha. Waan nama miidhu yoo dhugan hin miidhamanidha. Macaafni qulqulluun.
Gifadha. Macaafni qulqulluu isattamanan milikkita kana dhukkubsataan harka kaa'u isaanis hoo fayyadu. Manii dhukkubsatanii sagantaa fayyinaa dhufuu jiru. Sagantaa fayyinaa abidda fidanii dhufu. Marola bagaan pospena. Sagantaa fayyinaa waaqeffannaa ogummaa gidduutti waaqayyoota argama waan ta'eef as inni waaqeffannaa fidhatee ishee waaqeffannaa inni waaqeffannaa fidee dhufee aarsaa dhiyeeffanna ture asitti. Maraatuun jiru. Naaf marataa ta'e dhaloonni, naaf jooraa ta'e dhaloonni, naaf of ajjeesuudhaaf finyoo baatee waldaa dhufu. Kanaaf abdii kutatee an kana booddee jedhee qoricha baatee summii baatee waldaa dhufu. Mataa hoogganutu hin jiru. Barbaadeetu itti qabate. Isa bitutu hin jiru. Mataatu nurra hin jiru. Mataatu. Jireenya keenya bitee jireenya keenya hoogganee kan jiru mataatu hin jiru. Utuu mataan nurra jiraate, kan hoogganu nurra jiraate, utuu mataa waldaa kiristiyaanaa irra jiraate waldaa kiristiyaanaa dhiiga lola'uu gidduu galte turte. Waldaa kiristaanaa mataan irra jiraate rakkoon misoomaa rakkoon diinagdee dhufee waliin xaxatu. Utuu waldaa kiristaanaa Kiristoosin ilaaluudhaaf Kiristoosin arguudhaaf aarsaan kaffalti ta'e kolkollee biyya lafaa waan argamee baduuf waldaan dhufutuu ta'e Yesuusin arguun dhufa jedha utuu ta'e nagaatu ta'aa ture biyyatti. Waan akka kudhaama wayii waraqata wayii kukkutaniima mana jala kaa'u irra jettaa ijaa deemta. Maaliif gaafa jennu mataa waan hin qabneef jedhaan aduukaa an Yesuusitti erga namaneedha. Kolonii jalan jiruudha. Jedhaa gaafas. Kolonii jalan jiruudha. Jedhaa bittaa jalan jiruudha. Garbummaa jalan jiruudha. Jedhaa garbummaa jalan jiruudha. Erga Yesuusitti amaneedha. Garbummaan narraa galagaleera. Seexanni nan garboonfatuudha. Dhukkubni nan garboonfatuudha. Abaarsi nan garboonfatuudha. Humni qaallichaa nan garboonfatuudha. Humni kadhatoo nan garboonfatuudha. Dhaabadhaatii an Kiristoositti erga namaneedha. Birmadummaa argadheedha. Iyyaati ameen jedhaakaa. Naara bakkaatiyaa. Bittee jiraatta hoogganaa jiraatta malee bitamtee jiraatta. Akkas ture. Yeroo hundumaa irraanta malee jala naantu turte. Akkas ture. Yeessa humtuu sirkan jiru kiisii kee duwwaadha mana kiraa itti galtaa harki kee duwwaadha garuu dhaggeeffadhu mandara seexanaa goolaa jiraatta ture. Akka ture silaa hoogganaadhaati. Erga abbaan kee hoogganaa ta'e. Hindi kee dhaggeeffadhu. Hindi kee sanyii mootii erga ta'e. Sanyii mootii immoo Kiristoos fannoo irratti dhiiga isaa lolaasee dhiiga keenya dhiiga moototaa keessa erga galchee. Biyya lafaa kana irratti nuyi waaqayyooliin macaafa qulqulluu jedhu. Maal jechuudha gaafa jennu bituu dandeenya, hoogganuu dandeenya, diiguu dandeenya, ijaaruu dandeenya, dhaabuu dandeenya, buqqisuu dandeenya. Aboon kun immoo eessatti nuuf kenname gaafa jennu Yesuustu fiixaan baheeraa jedha. Kanaaf namni Kiristoosin arguudhaaf utuu yaale akka Zakkiyoos. Kiristoosin arguudhaaf utuu karaa barbaade, Kiristoosin arguudhaaf utuu gad bu'ee ol bu'e. Dhukkuba kee achuma kaa'e Kiristoosin barbaade. Waan jecha rakkina kee achuma kaa'e Kiristoosin barbaade. Dhugaa kee dhokate dhugaa kee achuma kaa'e Kiristoosin barbaade. Ari'atama achuma kaa'e Kiristoosin barbaade. Lola diinaa baay'ate achuma kaa'e Kiristoosin barbaade. Kaansariidhaa achuma kaa'e Kiristoosin barbaade. Balbala cufame achuma balbala cufamaa sana irra dabalii cufiitii Kiristoosin barbaade. Gaafa isa barbaadu inni balbala banamaadha. Gaafa isa barbaadu inni qoricha addunyaati. Gaafa isa barbaadu inni ifa bara baraati. Namni Kiristoosin hin argine fuudhan tolu waldaa keessa taa'e beektummaa sina. Namni Kiristoosin hin argine tajaajiluu ulfaataadhaaf dhagaa gurraacha kutuudhaaf kana beektummaa sina. Kiristoosin argaa waaqessu, Kiristoosin argaa tajaajilu, Kiristoosin argaa waldaa keessa taa'u. Namni Kiristoosin hin beekne immoo sagalee isaa hin beeku. Inni amma dubbataa jiru kun sagalee Yesuus jedhee adda baasee hin beeku. Lolli koo sagalee koo beeku. Anis maaliin hin beeku? Sagalee isaanii hin beeku. Geeffadhaa. Kiristoosin arguudhaaf yaaduu dhama'u barbaada ergamoota barbaadu jedhamu barbaada. Laraasiyaati alaara bakayyaadha. Fuuluma kee arguu barbaada. Inni musee namni fuula koo argee jiraachuu hin danda'u. Fuula koo arginaan namni jiraachuu hin danda'u. Inumaan si argaa mi ol kaasee akka kee. Abbaa akka jedheen si kadhadha galgala kana nutti mul'atu. Nama amanee wajjin hidhaa jira gaaffii jira nutti mul'atu. Inda weena bakayyaadha. Akka nutti musaa gooftaa ibsa. Ilaara siyaa bagaati alaara bakayyaadha jechuudha. Jedhame Yesuusin hin argaidha. Yesuusin argaa. Yesuusin hin argaidha. Raawwatee Yesuusin arguudha gaarii jiru sirra kana beeki. Yesuusin akka hin argine wanti sidaan Yesuus. Dirqama Leewwii ta'uu qabdu ati. Biiniyaamii ta'uu qabdu ati. Israa'elotaa ta'uu qabdu ati. Warra fagoo jiran dhiiga isaan nu fidee ofitti nu dhiyeesseera. Dhaggeeffadhaa. Yesuusin arguudhaaf qomoo gara biraa ta'uu qabnu. Haala kiyaati alaara bakayyaadha jechuudha. Sagadi bu'ee wajjin gadi bu'anni. Lagi pola saka pola tiada raba gaya dia cekati. Warna imimman lula sani wajin nak imimman sarang galas. Garu Yesusin al-Quran
lakkee Yesuusin arguu qabaachuu. Hamma Yesuusin nargiletti dhimmi keenii qaba. Mana teessee bishaan naa fidaa zayitii naa fidaan jedhe waggaa 12 dhiigi kololee dhaqeen arga. Kana meeqati? Waggaa 12 dhiigi kololee dhaqeen arga. Ni sammuu kee bani'am lakkee kee qopheesse. Sitta mul'atu galgala kan. Mana kee tola galu. Inni mana zakkee osoo tol galee mana kee tola galu. Fudhadhee galadhee yaadne waraqata barreeffatee dhufne waraqata barreeffatee dhuguma yoo waaqayyoon taate na argi hin jenne. Gaa wayii kiisii keessa kaatee dhufne waan akka barbaree wayii dudduubatti hidhatee dhufne waraqata wayii marmaree leebaa kiisii keessa kaatee dhufne akkasiin qabaa hidha akkasiin qabaa rakkina akkasiin qaba jenne inuman arga. Isuma jedhan kanan arga. Hidhaa koo hiikus habaatu garuu inuman arga. Yoo hidhaa koo hiikes yoo hidhaa koo hiikuu baates inni waaqayyoodha ani isuman arga. Yoo na fayyisuu baates inni maqaan isaa fayyisaadha ani isuman arga. Eekwamil koon doonii takkallaachuu waaqeffannaa akka ta'e beektu. Waaqeffannaa akka ta'e. Yesuusin arguudhaaf qabamu yaadu karaa barbaadu. Gabbii sin gaafatu, hoolaa gurraacha sin gaafatu, daakuu mataa gutiyyee sin gaafatu, gaabii sin gaafatu, fira sin gaafatu. Gaafatu. Akee qulqulleessitee gaafati fuula isaa irra jilbeenfattu. Lafa dukkanaa'e, guyyaa dukkanaa'e, ganama galgalaa'e dhufee si wajjin haasa'a. Karaa walii faamudhaan waggaatiyaa. As ilaaltee dukkana firri jiru. As ilaaltee dukkana firri jiru. As ilaaltee ormis alagaan si dhiifnaan inni immoo dhufee si wajjin jaalladha intala koo siin jedha. Dubbichi sinii galee dubbaan ameen jedha. Jedha na dukkaa Yesuusin hin arga jedhaan. Jedha Yesuusin hin arga jedhaa halkan weelaa fakkaattis heera faaliyaa. Dibata inni utuu isa argite. Ulfina inni utuu si argite. Balbala banamaadha inni utuu si argite. Nagaadha inni utuu isa argite. Ol kaasee akka kee waan sitti himaa. Maqaa gooftaa Yesuusin isa argiitii gani. Ilmaa magariyaa kee suwee fakkaata. Ibraatiyaa Ela biraatiyaa. Waggaa dheeraa Kebroon irra taa'ee Yerusaalem irra taa'ee bulcheera garuu hin quufu. Goleera. Isa addunyaa raasee Gooliyaadin garagalcheera garuu hin barbaadu. Amma wanti na barbaachisu yoo jiraate garuu ulfina kee yoo argeen quufaale. Bulchiinsa banii taayitaanaa dabaluu kee miti. Jabina naa kennitee ammas Gooliyaan gara biraa garagalchuu koo miti kan na quusu. Humna naa taatee jabina naa taatee ammas immoo umurii naa dheeressuu kee kaa dhaabadhaa akka jedhaa ulfina kee yoo argeen quufaa'edha. Ulfina kee yoo argeen quufaa'edha. Aloonni ulfina waaqayyoo utuu beela'aa ta'eetu aloonni waldaan kiristaanaa utuu ulfina waaqayyoo dheebonne utuu ulfina waaqayyoo dheebonne dhukkubi naannoo keenya gahuu hin danda'u rakkinni naannoo keenya gahuu hin danda'u ulfina waaqayyoo utuu beelofne dheebonne ulfinni seexanaa laphee keenyatti ol galee akka hantuutaan hin nyaatu utuu ulfina waaqayyoo dheebonne raammoon seexanaa kaanserii dhalootaan utuu ulfina waaqayyoo dheebonne rakkoo wal xaxaan kun addunyaatti dhufu waldaa kiristaanaatti dhufu kan nu dheebonnutu gara biraadha kanaaf raammoon seexanaa sammuutti nu nammee waldaatti nu nammee jireenyatti nu nammee. Inni kan inni barbaadu ulfina ofii isaatii malee ulfina waaqayyoon barbaada. Milkaa'uu barbaadeedha. Maaliif milkaa'uu barbaada beektaa? Ulfina ofii isaatiin milkaa'uu barbaada. Eebbifamuun barbaadeedha. Maaliif eebbifamuu akka barbaadu sitti ulfina mataa keetiif eebbifamuu barbaada. Ulfina waaqayyoo gaafa dheebonnu jireenya keenya irratti gaafa dheebonnu bara addunyaan jiraachuu dadhabde mana keetii waan haaraa ba'a. Yesuusin arguudhaaf yaalu. Karaan irra bahee irra bahu. Yesuusin arguudhaaf kan yaalan jiru buddeen kan barbaadan dhaqan abasa qonnaa jira. Yoonisin. Buddeen barbaachaaf duukaa kan yaa'an injeeraaf hin lagaa. Buddeen barbaachaaf galaana ce'u. Buddeen barbaachaaf gaaratti ol bahu. Yoo mas geessee dhaggeeffadhaa. Buddeen barbaachaaf. Buddeen garagalee dhukkubata. Buddeen garagalee summii ta'u. Buddeen garagalee dhukkubata. Buddeen garagalee dhiibbaa dhiigaa sukkaara ta'u. Abaarsa ta'u. Buddeen barbaachaaf duukaa yaa'u. Kaleessa shaniif qurxummii lama. Namoonni 5,000 gaafa nyaatan hojii dhiisanii kaleessa 5,000 nyaate har'a 25,000 ijoollee waan mana jirtu firatti bilbilatanii fira wal waamanii karaa barbaadatan Yesuusin. Ennaan waan isinitti manne. Waaqatiyaa. Inni abbootiin keessa lafa onaa keessatti nyaatan maannaa jedhama. Garuu maal ta'an hin du'anii lafa onaa keessatti taphanii namni anarraa nyaatu garuu hin du'u. Yaadoo gaafa haaloo jeeqatti yaalaa abbootiin keessa lafa onaa keessatti nyaata isaan nyaatan hin raamma'e namni ana nyaatu garuu ani raammamu. Ani tortoratti dabarfamee hin kennu. Namni foon koo nyaatu namni dhiiga koo dhugu darbee jiraata jedhee. Barbaadu kaa amantoota biyya keenyaatu akkasii barbaadu dubbii akkasii barbaadu inceetu dhugaa Yesuus hin eebbifamtu maaliif darbitee eebbifamtaa isa dhugaa eebbifamtu hin darbatamta malee argee looraasii gaarii alaaraa amma sirriitti nima jedhee isin kan isin barbaadan buddeen kaleessaatii buddeen waan nyaatanii dhuftanii nyaata banuuf maaliif ta'inaa hin dhamayinaa
Sagalee Waaqayyoo isa jiraataa malee nyaachisa Yesuus nyaachisa na dhaggeeffadha. Hin eebbisa Yesuus hin eebbisa. Hin banaa Yesuus kakakkodhee mana ofiyyuu balbala banamaa. Hin fayyisa maayikiroo sekendiittisuma sin argitan ija keessa duratti. Hin waraanaa mataa seexanaa hafuura ani waan naada jedhu mataa isaa argatu. Garuu kan inni barbaadu akkati isa argitee jireenya bara baraa jiraattu barbaada. Guyyaa tokkitti buddeen nyaattee qaajjaa akkati bultu barbaadu Yesuus. Guyyaa tokkitti bishaan dhuggee qaajjaa akkati bultu barbaadu Yesuus. Jalqaba jireenya sitti agarsiisa. Sanoo baaraatti alaaqaa kan jedhiyaas. Efraati alaaqaa kan jedhiyaa. Jalqaba maal sitti magaafa jedhu jireenya sitti hima. Jireenya gaafa sitti uumoo ajjeesee sitti himu. Si nyaachisaa afaan si kaa jireenya sitti himu. Dawwee lafa gadiyaa. Hinduunu. Hinduun. Hinnabdu sochi. Waan nyaattu si nabdu waan uffattu si nabdu. Sitti kennaa ani jireenyaa si jedha. Coccoomoo fayyaan kaleessa nyaatanii iji bobbokokee lafa ga'uudhaaf kan ka'u kun dhaggeeffadhaa sin ganama itti dabalannaa jedhanii gaafa isaan dhaqan akkasitti jedhee naa dubbisuma nama waaqayyo. Yommus warri Yesuusin bishaanicha gamatti argatanii barsiisaa yoo as geessee Yesuus immoo deebisee dhuguman isinitti hima milikkita waan argitaniif otoo hin ta'in diina nyaattanii waan quuftaniif nyaata baduuf hin dhamayinaa nyaata jireenya bara baraatiif argamuuf dhama'a. Inni Waaqayyo Abbaan mallattootti godhee ilmi namaa inni Waaqayyo Abbaan mallattootti godhee nyaata kana isiniif kennuuf jira isaaniin jedhe. Isaan immoo egaa hojii Waaqayyoo akka dhamaanuuf maal gochuutu nuuf ta'aa jedhanii. Yesuus deebisee isa inni ergetti amanuu keessanii hojii Waaqayyoo hin hojjettu jedhe. Kana irratti isaanis arginee akkasitti amannu qixa maalii argisiiftaa taaree Maal hojjettaree? Caamni buddeena akka nyaataniif Waaqa irraa isaaniif kenne akkuma jedhu abaabiliin keenya lafa onaatti nyaata maannaa jedhamu nyaataniiru jedhanii. Yesuus immoo deebisee dhuguma isiniin jedha. Museen buddeena Waaqa irraa isiniif hin kennine. Abbaan koo buddeena isa dhugaa Waaqaa irraa isiniif hin kenne. Buddeenni Waaqayyoo isa Waaqa irraa gadi dhufu biyya lafaatiifis isa jireenya kennudha jedheeni. Dhaggeeffadhaa. Beekti maana osoo galannu kutaa macaafa qulqulluu maal dubbiftaa ilaali? Kutaa macaafa qulqulluu maal dubbiftaa? Wanti nama haasa'u kuni, wanti nama dubbachaa jiru kuni garuu na dhaggeeffatu sitti hima. Waa biratti galmee qaba. Yaallatamuudhaaf beekamuudhaaf bitan kutaa macaafa qulqulluu dubbiftaa kan jiru. Waan tokko sitti hima garuu. Kutaa macaafa qulqulluu keessaa waa'ee jireenyaa isa Museen waa'ee isaa dubbachuu dhiisanii buddeen kennee isa jedhan waa'ee buddeen dubbatu. Namni kan inni makiinaa barbaadu itti buddeen nyaachuudhaaf. Inni biyya alaa dhaqu maaliif dhaqa? Inni dhaqa. Balbala naa badi kan jedhu maaliif? Bulleedhaaf. Buddeen nu jiraa amma bulleedhaaf. Na dhaggeeffatu jalqaba namni Kiristoos Yesuusin arguun dirqama. Kiristoos Yesuusin arguun dirqama. Kiristoos Yesuusin argee waaqessuun dirqama. Guutus hir'atus ta'uu baatus, ifus dukkanaa'us, dhiphatus kabajamus, ol ba'us gadi bu'us, ta'us ta'uu baatus, fudhatama dhabus, of beelamus namni jalqaba Yesuusin arguu qaba. Fuulli nama Kiristoos Yesuusin argee, fuulli amanaa Kiristoos Yesuusin argee beekama milikkita qaba. Milikkita qaba. Nama eenyummaa isaatu beekama. Yesuusin arguutu dirqama. Yesuusin arguutu dirqama. Mergol kaasaa sinin eebbisa. Argandaati galaa. Jedhaa ameen jedhaagaa.